asirra kaa'uun keessaafu guyyaa qormaata keenyaa dhibbaan dhibbatti hin ta'u jechuudha. Yeroo kamiyyuu hin ta'a jechuu osoo hin taane garuu guyyaa qormaata keenya ammoo nu kuffisa, waan baay'ee walitti daddabalamanii nu kuffisa jechuudha. Kanaafuu harki kan keenya asumatti qabannaa jechuudha. Asirra kaa'uunis asirra kaa'anii deemuunis hin ta'u. Asirra keewwannee deemna. As qabuunis hin ta'u. As qabannee deemna. Kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa irraa akka warra barattan abdii qaba. Kanaafiyyuu viidiyoo ittaanu akka isin qaqqabuu fi like, subscribe godhaa, share godhaa hiriyoota keessanii. Chaanalii kana guddisaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Soomanni har'a takka jennee eegalleerra Rabbi nurraa qeebalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.